الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت أن إبتي يفدر فيكون سبقه هندو إلى لتا كريستان اللالتا أردفتوتا أمنتا مسلمة هندو إلى لتا كن اسمع لجنان نامت كم بيدون يأجرو كان هندسا يو كسارو ملكاوسي ويا يو جلنيني lakkii an kasaaruun fedhu milkaa'uun fedhaa jedha kamiin isaayyuu ibidda moo jannata si wayya jedhaniini lakkii an ibiddan fedhu jannatanaa wayyaa jannatan fedhaa jedha mee bakki nuti ibidda irraatti najaa baanu bakki nuti itti milkoomnu bakki nuti jannata itti argannu bakka kami kan nuti irraa argannu illee immoo eenyu kana beekuu qabna kana walii dhaamna lafa kun immoo hunduma ilaallata bakki nuti milkii itti argannu karaa dhugaa ordofuu bakka dhugaa dhufuu kanaanitu milkii argachuu dandeenya kan nuti immoo irraa milkoofnu isa nu uume beekuu rabbii nu khallaqe kanaan wal barree isa gabbarree isa tokkichoomsinee biyya duniyaa hanga jiraannu kana karaa dhugaarra jiraannee isa irraa milkii arganna jechuudha amma yeroo baay'ee wanti nuufi warri kiristaanaa irratti wal dhabnu waa'ee Yesus Kiristoos wanni nuti irratti wal dhabne jirru guddaan isaa Yesus Kiristoos inni waaqa moo nama kan jedhu nuti hordoftoonni amantaa islaamaa Yesus Kiristoos nama ta'uu amanna ergamaa ta'uu amanna garuu jarri waaqaa jedhanii amanu garuu eenyu kan immoo sirrii jechaa jiru aasaa dhugaa kan sirrii ta'e kan jechaa jiru hordoftoota amantaa islaamaati immoo warra kiristaanaati yoo jenne ilaalle akka quraanaattis akka wangeellii jedhuttis kan sirrii jiru hordoftoota amantaa muslimaa ta'uu hubanna fakkeenyaaf Yesus Kiristoos waaqa ta'uu quraanarraas wangeelarraas hin fudhannu garuu ergamaa ta'uu isaa hin fudhanna akka quraanaatti mee yoo waliin ilaalle rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jedhe dubbata سورة المائدة كيست ما جل دبت ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يسوس إلما مريم إنتاني إرقم توتما أكا ساتي دران درباني مليل أكا جاتشو إرقم توني دران دربان هنقامو نما هنجراتني أنقر ربي سانجراتي سي إندوان وانتي إرقم توتو دران دربي كان الرقاي إسر اللي إنو مقاعا جاتشو إني سنو مدوى جاتشو وأمه صديقة آتي سالة لقوم ستودار كان يأكلان الطعام كان نياتا تراني جد نمني نياتا لقو رفو ددبو واقعتو هندندو نوتي يرو نياتا كان يانو اتاجمنت كانوتي يان اتاجمنت هندت أمنا يرو نياتا يان هنبيلومنا غافا يانو غرو مقوة هاجمو راف دندتي هاجمني نيانا kan nyaatu kan dhugu kan dadhabu waaqa ta'uusaa hin malu quraanis masiih yesus kan jedhamus maryam kan jedhamtus nama nyaatan nama dhugan turanii jedha kan nyaatu kan dhugu waaqa hin ta'u waaqayyoon hin nyaatu ni nyaachisa malee hin dadhabu ni dadhabsiisa malee hin rafu hin mugu hin du'u hin ajjeesa malee kana beekaala akka quraanaatti yoo gabaabsine irraa dubbanne baay'ee qabxii gartanii inni ergamaa ta'uu sirritti ibsullee waaqa kan taane ibsullee bal'inaan asuu hin dandeenya garuu gabaabsinee maasuun akka wangeellii jedhuttis Yesus ergamaadha malee waaqa kan taane kan ibsu maaltu jira maal jedhe Yesus Kiristoos an hooliyyii Israa'el karaarraa badan duwwaaf malee hin ergamnee jedha gaafa akka jedhu hoolota Israa'el karaarraa badan duwwaaf hin ergame gaafa jedhu ergamaa ta'uu isaa ibsaa jira ammas immoo kan inni itti ergame iyyuu Israa'el ta'uu hubachaa jira haa ta'u Yesus Kiristoos waaqatti amanuusaa waaqa gabbaruusaa mee wangeelumarraa immoo waliif haa dubbannu akka wangeelii jedhutti Yesus waaqatti amanuusaa jedhee dubbata Maarqos 12:29 irratti Yesus deebisee inni hunduma irra caalu dhaga'i yaa Israa'el gooftichi waaqayyoo keenya qobaa isaa gooftaadha jedhe dhaga'i
dhaga'i Israa'el gooftichi waaqayyoo keenya kophaa isaa gooftaadha. Kana ragaa ba'e Yesuus waaqatti amanuu isaati kun. Akkuma kan Yesuus waaqa waaqeffatuu isaa immoo yoo dubbannu Luqaas 6:12 irratti yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa sagadaa bulee jedha. Argite? Yesuus waaqatti amanuu isaa yoo ilaalu Luqaas 6:12 irratti yeroo sanatti Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee achitti halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Yesuus akka waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Kuni macaafarra jira. Garuu hordoftoonni kiristaanaa warri amantaa kiristaanaa kuni warri kiristaanaa Yesuus Kiristoos ofuma isaatii waaqaa jedhu. Garuu Yesuus waaqa halkan guutuu achitti waaqayyoon kadhachaa sagadaa bulee gara gaaraatti ol ba'ee yeroo sanatti jedha. Kuni maal nu hubachiisa? Yesuus ofii isaatiiyyuu waaqa waaqessa. Kadhataan immoo hin kadhatamu. Kadhataan hin kadhatamu. Inni kadhatu ofii isaatiiyyuu haajomaadha. Haajomee waaqayyoon kadhata. Dureessa miti haajomaadha. Gara waaqayyootti haajomee iyyoomee akka ittiin dureessa san kadhachaa jira jechuudha. Kanaafuu isa kadhatutu kadhatamamu. Isa kadhatamutu isa Yesuus kadhatutu kadhatamamee yaajama. Kanaaf Yesuus Kiristoos Qur'aanarraas Wangeelarraas inni ergamaadha malee waaqa akka hin taane nama nyaatu, nama dhugu, nama rafu ta'uu isaa Qur'aanarraas Wangeelarraas ni fudhanna. Wabillahi tawfiq. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.